السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا رمال كبرنا هنا. بروستي ريماس زيني فينا. حفلة كبرنا. نموي سرپرایز کو چودیمنا. هنگر وان وجین سورا. بکبریلا کندالا اجت حفلة کو چودیمنا. اگر ما کاميرا کی بندے. بودوان يو فهم نياتو كوا. أنا نياتا جرا. ياسين تو سرپرایز کو چودیمنا. سرپرایز لے مارا کتے. نياتا بودل دچانا. أنا نو جاي. والله أصلاً Oke, betul datu kena hafla kopi saja lah. Hagon namun bifan wawamani ya sin surprise go tuf game na chula. Anggan oni uhuti namun tu wawamne ega cuman di kora bereda kaba. Kamu tik shu tidak dapat lihat ni. Orang kabaro na TV. Bana rasa seru sudah chula. Anggan wan wajin terus menjadi hafla bereda itu bereda kena TV sini go na chula. هذا سبونتو إن شاء الله تلين سنتا يادين يا دون جرتبي وين مسكين دوا كوف فندرة تدبلان قوتة براتيس دوا تكوف فندرة تدبلان قوتة
Sana isini subscribe godhani. أنا مبقى كيجة تسانس لا كيسة بلسني يمي قراني كاي بس أنا بلسني ما قران ديوا ما يمي قران ما أيوة يا يوم مثلا سلام وجه والسلام وجه السلام ديس السلام عليكم جاتو السلام عليكم كامر بالك عليكم جلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول دعوة تزكينا كم جت بقى جرات نيجا ويا رمال كبرنا سيربنا يا دو كبرنا ما يسنون دو بكتك السلام تكافرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن جنة بقى جرات نيجا ويا رمال كبرنا إدو بريد دور كيس جرا بك mana keessatti yeroo hedduu haflaa goona mana keessa jira akkuma dhiyootan argitan yeroo haflaa billee goonu bakka bareeddu goone ammallee immoo kama bareedutti dhufne jechuudha ammallee kanaafuu maaliif dhufne mee waan dhufne feennu nuyi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو ياسين تبون دي كيسانو باقي نغانو dhugaadha ما تروح heerumuu ku dhufe keettu heerumuu dhufe suutuma itti haasofte maaliif dhufne har'a sagantaa kiyya heerumuu dhufe yaasintu heerumuu jettasi haati beekama akka isin dhageenye haati beekama du'e jirti haati beekama akka isin dhageenye akkasii hordoftoota daawwattoota keenya guyyaan har'aa maaliyoo kan jettan taate yaasiintu akkuma beektan yoom caccabse abo laa abboo maal caccabse waan takkan caccabsine caccabsinaan immoo akka saare kama caccabsan isa goote mama guurte akkas hordoftoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa maali sagantaan keenya kan qabannee dhufne kuni akkuma argitan viidiyoo jalqabate irratti kaameeraa itti qabee keeka isin mul'isee jira waan jedhu gubbarra dhageettanii jirtan isinu yaasiin tuub sabskraayibii dhaga'anii jiran laa ani yeroo viidiyoo irra maru dubbataa ture atiin dhageenye akkasii kanaafuu yeroo san maal jennee sabskraayib 100,000 yaasiin tuub seena jira baga gammadee anime ka ammaa kun bakka inni hin jirre jenna ka inni jiru immoo yeroo inni dhufuutti itti deebineetiin ni rifachiisne jalqabatti waa hedduu jennaani jalqaba akkanumatti baga gammadee ittiin iyyinu isanii waamnaa inni quban qabu isa waamnee rifachiisnee waa hedduu jennaan piraank irra direenee kaanetiin itti wanni jenna amma iddoo kanatti kophatti piraank irra dalaguuf asii qopheessine jechuudha. Iddoo biraatti immoo bakka inni arginetti suuraa isallee guddisnee tolchisiisnee jirra. Haala kanaan sarpiraayiz gochuu fi eenyu isa godha haadha manaa isaa haadha beekam sarpiraayiz 100,000 osoo inni haflaa ofii isaatti yaadee hin godhatin ana godhaa fi jettee hin godhachuuf yaalte asumaanis yaasiin tuuba akkuma argitan yeroo gabaabaa keessatti sabskraayibiin isaa baay'ee tokkoon guunne sabskraayib 15,000 moo 17 ture meeqa ture beekam 17 ture naannoo 17 ture mi 17 irraa meeqa galeem Uma dibba. Uma dibbaaf meeqa Uma dibba fi shantaf. Uma dibbaaf shantaf gale Fi 15 ور. shantaf ofii dabalu ofii Uma dibba fi 15. yoo ta'u ofii wanti jedhan laaraasii qorsoo yaasan nu jettee amaarri jedhe yoo ofii muratanii xiqqeeffatanii guddifatanii muratan jedhani kanaaf kayaasiin jennaani 50 gooteef akkasii kanaafuu kuma maaltu dhagame 100,000 fi hagas 100,000 meeqeeti Bab 15. 15 matarraa ndongorre yoo dongortee tamam atis wajjinuu achi geettanii baggammadde Walumaan baga gammanne. jalqabaati baggammadde eegasii Nice. akkas hordoftoota daawwattoota keenyaa akkasitti 115 jira jechuudha inni 115 jira sanuma kalaas 100 jechuun akkuma kanaan dura beekamutti namni tokko yuutubar tokko yeroo sabskraayibii 120 ga'u 50 100 ga'u sarpiraayiz gochuun wal gammachiisnaa akkasitti gammachuu fi ibsaa hamilee namaatiilleef akkasitti haflaa godhata jechuudha kanaaf haflaa haati beekam
haati mana isaati haati mana jaartiin Yaasiin haati mana Yaasiin surprise akkasitti jaartii ennaa homaa dulloof tufseetamet ati jaartii jedhamu hin geenne qo'e ati maa dhiisin igini osoo jaartii jedhamu hin ga'in duraayyuu akkattuu jaartii taate Wallahi sirraan wayyaayee. mee gurraacha achiisi adii jala arga Adii maali? arri gurraacha achiisi adii dhabamu akkas warra kenna harrii dho'ifatteetiin gurraacha gubbaan godhatte ana wayya kaani qalama dibadhee deema ati qalama sanuun dibannee jiru uffata gurraacha fudhate akkas warra kenna kanaafuu maal gochuuf deemne Yaasiin har'a pirankii irra dayina akka baktaatti wajjin kan laallu ta'a ammallee immoo sabskraayibii 100 qofa osoo hin ta'in daddafeetiniin baatii tokko osoo hin guutin sababbiin sabskraayibii 100 itti gale maali viidiyoo yeroo gabaabaa keessatti YouTube seera haarawee fidee shortisii namni gadhiifate shortisii viidiyoo gabaabduu daqiiqaa takka hin guune namni gadhiise mallaqa herreeguuf ni deema akkasumas chaanaalas ni guddisaa siistama haaraa akka TikTokitti YouTube fidee jira jechuudha kanaaf shortisii sana irratti inni viidiyoo dalagee gadhiisuu isaatiin viidiyoon sun chaanaalli eenyu viidiyoon nama tokkootu kan haga ammaa ani nagarree viidiyoon nama Oromollee ta'e kan nama birallee ta'e hin beeku kan nama kennachuu akka Itoophiyaatti nagarre garuu viidiyoo gabaabduudha garuu san osoo jiraatu inni malaan beeku miiliyoona 35 laalamte viidiyoon gabaabduun sun shortisiin sun eewa sababii viidiyoon sun miiliyoona 35 laalamteetiniin chaanaalli isallee achumaan guddatee sabskiraayib 100 ol taree daddafee baatii tokko osoo hin ga'in kan duraanuu waggaa tokko ol irratti dalagaa dhaqee deemuu didee hanga 17 ture jechuudha takkitti maan ka'ee baatii tokko osoo lakkoofsin sabskiraayibii meeqa dabalee jechuudha naannoo 90 oli jechuudha miti 90 kan tilmaamatti 115 qabaate dura 17 qabaame 97 fide jechuudha 98 akkan eewa baatii tokko osoo hin ga'in sabskiraayibii 100 guute jechuudha akka beekamutti kanaaf gammachuu guddaan nam tokko har'a osoo takka jedhu osoo waan argin lama sadii osoo hin jedhin takkittiin ol ka'ee 10 jechuun isaa waan hedduu nama gammachiisu innis gammachuu isallee waan ta'eef nullee bira dhaabbannee isallee taafnee haflaa goonee fi gammachiisna jennee namoonni hedduu waamee ka ittiin toliin kan dhufin illee ni jira ka karaa jirullee hin jira yeroo dhufanitti nu dhaqqaban jechuudha akkasitti Yaasiin bag gammaddee osoo jennee isallee waamnee jirra osoo inni asin ga'een duratti viidiyoo kana jala haasofna innis karaa jira yeroo as ga'eetti bakkam jirtan jedhee bilbiluun isaa yeroo hin dhufutti isallee pirankii irra daynee kaane sarpiraayizii illee isa goone jechuudha akkasi kanaafuu sabskiraayibii 100 fi wayi yeroo gabaabaa keessatti waan seeneef miiliyoona viidiyoo miiliyoona 35 ol miiliyoona 35 akkanaa waan laalamteef pirankii ajaa'ibaa irratti dareena kan abbaa gammadeennaani viidiyoo itti aanutti yeroo Yaasiin dhufu walii dachaan jechuudha hanga dhumaan wajjin tura nu daawwachuu hin irraanfatina baattanii maali nu daawwachuu baattanii isin dhufe Sini dhufa dhufte mana manatti akka kaasuuf akkamiin dhufa akkas warroota daawwattoota keenya amma viidiyoo keenya dhaabnetiniin viidiyoo keenya dhaabne Yaasiin eenaa yeroo Yaasiin dhufe haala saniin keeka osoo hin argin duuba teessine kaane barruu asirra jiru mun dubbisiisnu osoo hin dubbisiin duuba teessinet haala saniin pirankii irra daline itti fufna sagantaa keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaa nuuf tura